maatii fi jaallatamtoonni Waaqayyoo Kiristoosiin kiristaanaa Amaanu'eeliin amantoota kan jedhamtan bakkaa fi naannoo haala keessa jirtan hundumaatti nagaaf nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee hordoftoonni sagalee gammachuu obboloonni koo biyya keessaaf alaa baga ayyaana cuuphaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin isin ga'e. Cuuphaa Cillixxoo bara Yohaannis abbaa cuuphaarraa eegalee kitaabni qulqulluun cuuphaan cillixxoodhaan qaama hunda keessa seenuudhaan malee biifuudhaan akka hin taane nu hubachiisa. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos mataan isaa cillixxoodhaan cuuphame. Kitaabni qulqulluun kanaaf Iyesuus akkuma cuuphame dafee bishaan keessaa ba'e. Maatiyos 3:16 jechuun qaama hundaan bishaan keessa seenuun cuuphamuusaa ibsa. Manni kiristaanaa keenyas guyyaa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos itti cuuphame guyyaa cillixxoo jechuun yaadicha akka sammuu keenyatti qabannu nu taasifti. Nuuf cuuphameera Abbani fa baasee ijjiitti tokkummaa nuuf cuuphameera. Mucaan koo kinooti inni jaalatamaa nuuf cuuphameera. Addaamii boojee kan cabsee garbummaa. Yeroo Filiiphoos Xu'aashicha Jandaree biyya Itoophiyaa cuuphes battalumatti bishaan keessaa ba'e yaanni jedhu cillixxoodhaan cuuphamuusaa agarsiisa. Kitaabni qulqulluun akkas jedha. Filiiphoosii fi Xu'aashichi lamaanuu laga bu'an. Filiiphoosis isa cuuphe. Erga bishaan keessaa bahanii boodas hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 38 hanga 39 kan jiru bal'inaan ni ibsa jechuudha. Kunis cuuphaan cillixxoodhaan raawwatamuusaa ibsa. Osoo biifuudhaan raawwatama ta'e Filiiphoosis namicha osoo laga hin buusin gaariidhuma isaa keessatti itti biifuudhaan cuuphuu ni danda'a ture jechuudha. Hiikni jecha cuuphaa jedhu Kiristoos wajjin du'uu jechuudha jenneerra. Duuti immoo cillixxoo gadi seenuu yookaan awwaalamuu malee hin raawwatamu. Akkuma qulqullichi Phaawulos cuuphaadhaan isa faana awwaalamtan Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4 Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 12 jedhutti cuuphaan gocha Kiristoos faana awwaalamuu fi isa faanas du'a dhamdhamuuti. Gochi awwaashaa cillixxoon cuuphamuudhaan malee hin raawwatamu. Akka cuuphamne bidiruu cuuphaa keessaa bahuun keenya Kiristoos faana duunee isa faana ka'uu keenya agarsiisa. Biifuudhaan cuuphuun garuu gocha du'uu fi ka'uu hin agarsiisu. Cuuphaa jechuun lammata dhalachuu jechuudha. Dhalachuu jechuun immoo qaamni tokko qaama biraa keessaa bahuu jechuudha. Kunis qaamni nama cuuphamu bidiricha cuuphaa keessaa bahuusaa ifa taasisa. Biifuudhaan cuuphuun garuu raawwii dhalachuu gonkumaa hin agarsiisu. Akka qulqullichi Phaawulos hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 16 keessatti ibsee fi akka ergaasaa Tiitootti erge keessatti akka tolasaatti dhalachuu haaraaf kan ta'u dhiqannaa fi hafuura qulqulluudhaan
haaromuudhaan nu fayyise malee hojii gaarii nuti raawwanneen miti. Tiitoo boqonnaa 3:5 jechuun ibsetti cuuphaan lammata dhalachuu ta'uu hubachiisa. Itti dabalees cuuphaan cubbuu ofirraa dhiqachuun immoo bishaan keessa seenuun waan agarsiisuuf cillittoodhaan malee biifuudhaan hin raawwatamu. Manneen kiristaanaa warra durii yoo ilaalle bidiruun cuuphaa akka jiru ni argina. Kunis biifuudhaan cuuphuun bidiruu gadi fagoo waan hin barbaanneef cuuphaan cillittoodhaan raawwatamuusaa mirkaneessa. Kanaaf seera mana amantaa keenyaa keessatti yookiis immoo Kiristoos wajjin du'aa kaanee duunee awwaalamnee du'aa ka'uu keenya kan agarsiisu cuuphaa cillittoo ta'uu isaa gabaabinaan hubanneerra jechuudha. Kanaaf Waaqayyo isa dhageenye qalbeeffannee firii 60 dhibba buusnee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa godhu. Baga ayyaana cuuphaa geesse. Wanjifannee baanirraa wanjoon seexanaa cabeera. Yordaanos kan carroomte. Yordaanos kan carroomte. Kan carroomte. Ala gooftaa naabatte raajii daawee raawwatte jecha waaqaa simatte. Yordaanos kan carroomte. Yordaanos kan carroomte.